Birruun jedhama. Barumsa koo digirii jalqabaa seenaadhaan yuunivarsiitii Madda Walaabuu irraa eebbifame. Jaalalan teknooloojiif qabuuf jecha amma dhaabbata suphaa elektirooniksii tokko keessaan qacaramee hojjedha. Namoonni baay'een Saamsangii jedhanii na waamu, Nookiyaa jedhanis kan na waaman jiru. Garuu eenyummaa koo isa dhugaa hubatee iPhone jedhee kan na waamu nama tokko qofa. Intala obbo Ijaaraa. Isheen anaaf Wi-Fi kooti. Paakeejii jaalalaa ishee irraan daawunloodii godhadha. Agaan jedhama. Baadiyyaatti na dhaladhee guddadhe. Kutaa kurnaffaa xumureen jira. Yeroo jalqabaaf gaafan qoramu tuqaa 2 fide. Bara sana tuqaan darbiinsaa immoo 2-1 ture. Waggaa isatti aanu nan fooyyessa jedhee gaafan qoramu 1.5 fooyyessa. Tuqaan darbiinsaa bara sanaa immoo 2.5 fooyyessa. Irra deebi'ee ammas fooyyessuudhaaf qormaata kutaa 10 fudhadheen fooyyesseera. Gara 1tti fooyyesse. Bara sana tuqaan darbiinsaa immoo 3tti fooyya'e. Siiraajiin jedhama. Saayinsii siyaasaadhaan yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifame. Gamumaan barumsa baradhe sanaanan barattuu kutaa 4 kan taate herreega qayyabachiisaa jira. Akkuma namoonni tokko baayoloojii baratanii ijaarsa manneetii irratti hoogganaa ta'anii jechuudha. Jabaadhaa ittiin jechuun barbaada isaanii. Hin darba. Itti fufa. An teknooloojii irraa fagaadhee jiraachuu hin danda'u. Jaalalan teknooloojiif qabuuf jecha gara fuulduraatti dhaabbata bilbila oomishu iKnowSang jedhamu hundeessuufan yaada qaba. iKnowSang iPhone, Nookiyaa fi Saamsangii walitti fiduun jechuudha. Kana booda rakkina bilbilaa ni irraanfattu. iKnowSang. Ergasii booda gara hojii kabajamaa keessummeessuutti hin deebi'e. Kaaffee 25, reestooraantii 16, hoteela 14 keessummeesseera. Kana hundumaa keessummeesse kan hin xumure kan nama ajaa'ibu ji'a 2 gidduutti. Dandeettii addaa qabaachuudhaan ta'a. Egaa iddoon ture hundumaatti kabajaan hin geggeeffamu. Kana jechuun waraqatan ittiin hari'amnaa kenname jechuudha. Egaa galeen teenye waraqata kana hundumaa walitti qabeen kitaaba qopheessaa jira. Kitaabichi hari'atama koo fi kaaffee akkasumas dhimma qormaata biyyoolessaa kan jedhu irrattiidha kan hin hojjechaa jiru. Waggoota muraasa booda filannootti dhiyaanna. Mallattoon keenya burruusa filattu. Kun raadiyoo Itoophiyaati. Raadiyoon Itoophiyaa wiixataa hanga Jimaataatti ganama sa'aatii 12 hanga 1tti sagantaa afaan Oromootiin dabarsu amma jalqaba.
Macchiatoodha. Beek akka macchiaatoo ta'e garuu diilalla cabbiidha maal firiijii kee fiddee dhufte moo? Inni lallaa'e. Dhuguma diilallaa'e. Gidduutti ajaja wayii fudhadheedha raayis. Qilleensi anaas baay'ee madafee qabbaneessa maashinii isaas ta'uu danda'amudha. Macchiatoon immoo akkas ta'uu hin qabu. Ho'uu qaba yeroo sila ho'aasaa yoo dhugan immoo gaarii ture. Kan biraan maal sii barbaadu? Manaajarri jiraatu manaajara naawaa. Manaajara jira manaajara naawaa. Aga, ada keessa. Oh, Waraqaa keekichaa si barreessuun inni kan inni as taa'e. Yeroo meeqa waraqaa keekichaa si barreesseera? Ada keessa. Kanaan booda badii tokko balleessitee jennaan. Uffata achi keessee utuu nan ilaalee mana kana keessaa baata. Tolee, ada keessee hojjechuu barbaadde kanaan booddee badii tokko malee hojjedhu. Deemamu. Boontuu! Boontuu! Haaraa! Yeroo mana barumsaa isinitti barfatee dafaa kottaa. dammee koo! Dammee! Ah! Koo mee dammitti? Atuu kot! Dhufuuree dammee koo! Tole dammitti. Dammadaamuu koo! Mi'ooftuu koo! Nagaa wata dubbo jaara. Ani nagaa kooti kootamu as deema. Maal ijoollee maal baqachaa jirtan? Nummoo sin dhokannee baay'ee jirraam nu qabattan malee. Abbaa, laasii baay'inatti baashate nagaan oolu. Nagaan oolu intala. Tole. Ani kanan jedhu. Ani yeroo dirree waraanaa ture sana. Namni 17 nama diitti harca'ee gaafa dhumu reeffa nama tokko baadheen kaampii galche. Isin immoo osoo waa'ee waraanaa beektanii waraana guyyaa tokko argitanii waan baay'ee barachuu dandeessan. Dhuguma isiniin jedha. Isin amma bakka ciiftanii kaa'atan yaa'aa jirtan. Rafaa toltu. Maaliif hojiin hojjennu? Otoo hojii hojjettanii anas irrattistanii ijoolletu. Maali yeroon dhaabbatee sin eegamoo? Yeroo keessan gubaa jirtu? Amma yeroo kanaatitti raftu? Kan hundumaa kanan kaase waa'ee waraana kanan isinitti hima.
akka kiraa manaa naa kaffaltan jedhee tana. Obbo Jaara kiraayee manaa boombi maal tolitti fidammaa? Maal ammayyuu akka boombii baqachaa jirtu kiraa manaa? Dhugaadha. Yaadi isaanii yaadi obbo Jaaraa sirriidha. Yaada itti yaadaan deemaman. Yaadi obbo Jaara yaadni keessanuu baay'ee sirriidha dhugaa. Ajab. Ajab. Abba, bilbila koo naa hojjette? Bilbila kee. Gaariidheera. Bilbila kee. Bilbila kee. Bilbila kee yaadadheera. Bilbila kana sitti kennee brother. Bilbilli koo iPhone 13 dha. La. Maaltu jira sitti fakkaata? Falaasama tokko. Globalization jedhama. Addunyaa hamma kana bal'attu mandara xiqqoo tokkotti deebisu. Waan si ajaa'ibu falaasama kana fayyadameen bilbila guddaa sana gara kanaatti si deebise. Sin ajaa'ibu? Akkasii? Dhagaa qabaa. Dhagaa isaa dhagaan isaan hojjetu itti bitachuu dandeessa. Ishee kanatti si deebise. Bilbila kana naa laattaa jechuudha? Kanatti si deebise. Baay'ee nama ajaa'iba. Gurbe. Akkam? Itaa. Nagaa keedha? Kame. Jira. Ancakkee tokko naa kennee. Ancakkee tokko? Ancakkee. Meeqa taateetti? Birri sadii. Birri sadii? Gaasuma duraan itti dabalee xiqqate. Maaliin wanta itti barreessu iyyuu birri sadii galeera. Birri ja'a godhiiti barreessi. Itti shanaafatti. Arraan booda garuu wanti barreessuu jedhamu hin jiru. Sitti meerammoo. Hundi isaa walitti herregeen barreessee siif ka'a dhuftanii kaffaltu hundi keessan. Kanaafiyyuu geejjibni gosa lamatu jira jechuudha. Mala geejjibaa aadaa fi mala geejjibaa ammayyaa jechuudha. Wantu akkam mala geejjibaa aadaa fi mala geejjibaa gosa lamatu jira jechuudha. Amma warra ammaa keessaatiin gaaffii si gaafadha. Mala geejjibaa aadaa kan ta'e isa kami? Mala geejjibaa aadaa. A harree, B xiyyaara. A harree. Kottu. A harree. Mala geejjibaa aadaa baay'ee bayeessadha. Ati hin beektu isallee nagarree. Isin hin barattuun immoo itti jiraanne.
harreedhaan deemaa turre. Innumtuu jireenyi baay'ee gaafa mi'aawu immoo lafa deemutti kaa'e. Harree mala aadaa mala geejjiba aadaati. Ayi harree. Gaaffii isa lammataa si gaafadha ammoo. Amma dudduubatti deebi'ee si gaafadha. Namni hojii hin qabne bakka duwwaa jedhama. Namni hojii hin qabne bakka duwwaa jedhama. A. Siiraaj. B. Hojii dhabaa. Hojii dhabaa. Baay'ee mucaa qaxalee. Aanis hin ta'a garuu. Siiraajii fi hojii dhabaan tokkumadha. Kanaafiyyuu hunduu deebiin ta'a. Hojii hin qabu waan ta'eef. Baay'ee gaariidha. Innarraa kanuma hojii manaa kee itti hojjettaa borimmoo herrega qayyaban. Tole. Habibti mahbuba. Monaliza dhamati maal hojjechaa jirta? Misira kana keessa baay'ee Misira keessa afnanta? Obbo Jaaraan jiran miti? Injiraan isaan amma ba'an isa. Obbo Jaaraan maaltu jiraatan? Ati mooraa kana keessatti hin jirtu ta'e yoon of ajjeeseera beektani? Ati oksiijinii kooti. Bakka hojiiti. As mooraa kana keessa namumti nagaa naa ta'u hin jiru. Yeroo man dhufee si argu natti tola nan qabbaneeffadha. Kanaafiyyuuti taphanna ishee sana waan amalaa siif fidee dhufeera. Siif fidee dhufeera ishee waan amalaa sana beektani? Maal isa jima? Maa hin dhufanii? Abboon natti dhufan deema eessayyuu. Isaan galgalaa gadi hin galan dhiisa deebinee lama taanee keessaa funaan. Ka'e ba'a. Ka'e ba'a. Ka'e. Kun edeemi? Aarii koo lijjinaa somnaanis baay'ee haaliin jedhamu. Nufu garuu abboon. Maali isaa dhufu? Isa sii fideera jettee naan kenni ture. Bisa kee yaadeera beektee? Jirta gadi? Aagaa koo anis hin jaalladha. Sirese. Hindi ka arkatti. Yeroo waa'ee kee yaadu akka kan ta'u. Nudu. Ya Rabbi, galanni si haa gahu. Kamitti addaan dhabee har'ammoo? Egaa dullumni dhufuu isaati jechuudha. Isin hamaaru. Abboo ko. Maalo obboleessi kee nukkubee naan jedhan. Abboon nukkubee naan jedhan. Anaa maru. Ani jedhu Abboo. sagalee dhiiraa tan dhaga'ee natti fakkaata wakkabni. Abboo ko. Induufii jedhan. Obboleessi kee du'uufii naan jedhan. Abboo ko. Ani jedhu maal nagumaa miti? Naguma abboo ko. Abboo kan godhu wallaale. Harka namaa keessatti du'aa. Ka'e jennaan hin ka'u. Yoo gadi ba'e jedhanis illee hin dhaga'u jedhanii. Nama wajjin waliin galu jedhanii. Abboo ko. Inuma rakkadhe. Inuma naa bilbilaa turani.
Deemi jennaan in deemuu naan jedhan. Aabboo koo kan godhu wallaale. Deemii numan jedha. Hin dhaga'uu jedhan. Obboleessa qabdaa iyyuu. Qaban ture aabboo koo qaban ture anu. Obboleessa qaban ture. Ka'ii bahi jennaan hin dhaga'u jedhani aabboo. Hin dhaga'u jedhan. Aabboo koo waanuma godhu wallaale aabboo. Waa hundumaafuu tasgabbaa'e. Mi'aati tasgabbaa'itti hin mari'anne. Aabboo maaltu ta'e seetan aabboo dhufee yaalamu jedhee yaadee ture eeyyee yaalameeras nama wajjinis walii galaa jira jedhan aabboo. Garuu waan taate taatetta maayii quba kee cabsuudhaaf natti fakkaata akkamitti maayinni. Aabboo amma fooyya'aa jira fayyaarayyuu naan jedhan aabboo. Kiyyichi sin cabe. Mes jalaa baane. Achi booddee isa deebinu fiigaan galee gaangara manaatti. Hin deemne turre hojii gaafas. Hin deemne haala hojii hin deema. Waan hojii haasaasan. Waan hojii haasaasan. Akka nama waraqaa galateeffannaa fudhatee. Akkam nagaa keetti. Jirra kun. Ittoo wayiin hojjechaa ture yoo qullubbii diimaa qabaattee deemee mana keessaa akka hin gataa dhabe. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu tole. Meeqa barbaade? Amma ati naalaatti. Kana si wayii. Galatamu. Haa ta'u rakkoon qabu. Mana si cufuu? Cufee. Amma dhuguma nyaata hojjete nyaataa gurbaan kun garuu. Dabbisa gubbanaan beeka. Amma waraqata akeekkachiisaa kana mee walitti qabee dhiyootti kitaaba godhee maxxansuudha jedhee yaadaa jira. Kitaaba tokko qofamu. Ati kitaaba 10. Bifa masteen deddeebi'e miti. Maal xixiqqaa ta'e? Lakki yoo timaatimii qabaatte si rakkisuu jedheen. Maal ittoo hojjechuuf miti ati? Timaatimii xiqqoo isheen hanqateeti. Eessarra timaatimii sila? Galatamu. Yeroo xumurtu nu waamiidha. Tole wajjin nyaata rakkoon hin jiru. Mana si cufuu? Cufee. Asuma dhufee asitti hojjetatee nyaatu. Asitti kottu hojjetadhu jedhi. Fidimee waraqaa ragaa kennan dha. Bifa masteen deddeebi'e miti. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Anoo xumurreen ture waxicha. Zayitii yoo qabaatti jedhee. Zayitii? Bifa masteen deddeebi'e si rakkise herraga. Akka carraa xumureeni mana keessa. Rakkoon qabu. Itti fayyadamtee taphti timaatimii qullubbii diimaa silaata. Maal gochaa jirta zayitii mana keessa akka hin qabne beekta? Kun sin ga'u? Kun sin ga'u? Inni kam? Baay'ata xiqqoo ishee. Maal hojjettan? Walumatti daddabalee hojjedha. Sittiin xiqqaa ture? Rakkoon qabu.
qabadhu. Baay'ee galatoomi moo baay'ee ulfaadhu. Tole. Si cufu miti? Lakki maal ofiin of cufaamu sa'aatii isaa eeggate. Tole. Kotti deebii cufu. Maaf mana kiraa isaan kaffaltuuf maaltu si hafe kana caala? Mana nyaata haala. Amma dhiisate. Bishaan kana jahaadha isheetti naqaa. Olgash hin ajjeenna. Lakki nan bansiisaa dhiisate. Bani. Ishoo kanas si hafee dhugumatti kanas si hafe. Ilaa karaa manaa hin fiddan taanaan boruu mana kana keessa mul'atan kana beeki. Maal fakkaata? Maal gootaas? Isiniin hin barbaadaa jira. Isiniin. Ana? Ana? Isiniin. As keessa na barbaadda. Isiniin barbaadaa jiraas. Ana qaawwa kana keessa na barbaadda jechuudha. Iddoo biraa isin na beetan. Seetuu as keessa na barbaadda. Asin yoo as jiraattan jedheen asin isin ilaalaa jira. Ajab. Mana kiraay amma ta'e mana kiraay keessa amma ta'e isinitti kenna jedheen isiniif isin barbaadaa ture. Kanaaf. Situu qaawwa kana keessa nama iddoo waraanaa namni 17 maddiitti dhume as keessa na barbaadda. Mana kiraay muraasa isinitti kenna jedheeni. Mana kiraay muraasa amma ta'e keessaa kaffala jedhee. Akkasii. Eeyyeen kanaaf. Atti nama bayeessa. Kanaaf jedheetan. Tole. Mana kiraay amma tokko irraa kaffaluu jedheetan. Mee fidi. Namni hunduu
Otoo akka kee kana ta'e baara. Muraasan irraa kaffala hidheen mana kiraa. Ajab. Kiisii kana kutiitii sanaa fidi. Amma warri mana kireessu nagaa ta'anii warruma kireeffatu dadhabe. Warra kireeffatu. Ji'a tokko yeroo isaan obsaniif ji'a lamarra dabarsu isaan immoo sammuutu keessan jiru sammuu. Namni nagaan tokko keessan jiru nama kireeffatu keessa. Sammuu man qaban hundi isaanii. Maali kun hin jedhan maaloo. Ati hoo qabda sammuu? Ani immoo sammuu maaliin qaba? An sammuun qaba moo? Kun akkan itti sirrakkisaa jiru argitanii? Akkan itti sirrakkisaa jiru. Maaloo gaafa sanbataa. Afuuftuu akka keetii kana silaa iddoo waraanaatti itti arganii rasaasni akka irratti hudduu keessa yaa'u godhanii. Barbaadde? Waa rakkadhee si rakkisuu barbaade. Maal rakkatte? Jireenya si'anaa beektamti jireenyi mana kiraa baay'ee ulfaataa atillee hin beektu. Hiriyoota wajjin jiraadhu immoo isaanis hojii hin qabanii. Kiraan ji'a isa kanaa immoo erga darbee guyyaa muraasa ta'eera. Manaatii nu ari'uu danda'u. Isa rakkadheen immoo si rakkisuudha. Ji'i koo akka hin geenye beeka garuu qarshii muraasa jalaa akka naa laattan barbaade. Amma barbaadde tura. Qarshii 1,000. Shumaanii isin fida. Waaqayyo isa si kadhannisu ta'uu maamiti isinii fideetti haaluma tokkichaan. Baay'ee galatoomi dhugaa. Baay'ee ulfaadhe. Anaaf waan guddaadha inni kuni. Baay'ee si galateeffadha. Jedhe boornaan dhufu. maal na hojjetaa jirtaati? Maal si godhuwanii? Naa bahi. Gubaa jirtan mata mobaayilii bira. Akkam si godhan? Maamilli meeqa bakkeedha waa'ee kee natti iyya. Tola sanas taa'ee gadda waa'ee kee natti iyya. Naa bahi. Naa bahi. Deemi. Qarshii koo. Qarshii. Maal rakkoo maalii qabaree? Meeqa ture qarshiin kee? Qarshii 2,500. 2,500. Dhugaama. 2,500. Nyaata jetteetta baay'ee. Afaan kee gubda lafa kaayi. Bilbila gubaa. Kenn. Maal si godhuwanii? Sammuun kee hojjetaati. 2,500 ta'ini baay'ee hojjette. Kuni garaacha gosaatti na gubde isa ittiin shurookkii bitadhuudha. 4 jedhe. Kun immoo isa ittiin kastamara rakkisaa turtee kastamara rakkisaa baateedha. Kana qofatu si hafaa fudhadhu bee. Bet ho. Naa baay'ee. Bet si arguun barbaadu naa deemi. Kottu anatu si hafee ana gubi. Kottu. Natti asichee deemaa kun ija isaa jaamsu. Been ol dhaabee isin jedhe. Dhiis na cufadha. Been rakkatiin. Atumti naa bee. Waan tokko rakkatiin. Maal kana maaltu nurra kaa'e kana? Maal fakkaata? Gubee fidee bilbila namaa. Baay'ee gaarii hojiin baay'ee dinqiidha. Baay'ee nyaata
nyaachaan jira. Nyaachaan jira. Nyaadhu? Nyaadha. Tole. Nyaati isaanii gatiin isaanis baay'ee gaariidha mana kana. Nyaati isaanis baay'ee baay'ee madaalawaadha gatiin isaanis. Baay'ee. Tiippii xiqqoon keessuufi? Tiippii nan ka'a. Tiippiin baay'ee nan ka'a. Barbaachisaadha. Baay'ee ture. 200 moo? Hin baay'atu. 200 jechuun maal baay'ata? Akka waan garba awwaashirraa fal'aanaan fuudhuutti ni ilaala. 200 jechuun baay'een jedhama. Baay'ee. Nama gaddisiisu immoo warri nama keessumsiisan kun baay'ee jireenya kanarratti isarratti manni kiraayii jira. Warri mana namatti kireessan immoo seexana. Kan keenya an akka waan maatiitti na kunuunsunaan waan ani isaanitti kireessanatti fakkaata yaanta baay'ee. Akkasuma waan waan fayyadamu dhugaa namoonni waan waan qabanii masi hin jiru asii waan waan hin jiru asii isaanuma ta'uu ofii isaanii nama isa kanaan akkas wayye indeed. Waanan godhen beeku garaan ishee jabaate garaan isaanii jabaate. Jaalala keenyaaf. Baada sejarah. Baramakoti na kamera Girtat. Hari kam dah? Ata mana naron. Nampu ba de mana naron. Mana naron. Duka me. Erregina brother sodatina. Waan barbaadde fayyadamu dandeessu. Kan itti dabaltee dhuguu dandeessatti burcuqqoo isaa wajjin. Tole abbaan manaas kottuu dhugi kottaa dhugaa hundumtu. Lafa akka rutina biraadha. Xumuraa argamti Siraajittiin bilbilaan. Bishaatteetti bilbilame. Anaanis qoonqoonna keessatti bishaatteetti. Dhala guddeen fidiyaa dhufu. Jirta. Hello. Siraaj. Oh. Amma eessa jirtaati? Xiqqoo akkas ambaasaaddaroota Giriik, Ameerikaa, Baangilaadesh fi Sudaan kibbaa wajjin haasaa gochaa jira. Laaqoosaa dhiisiiti. Aagaan shiroo hojjechaa jira. Biddeen bitii kottu. Shiroo isaas akka bishaanii dhangala'u sanamu. Buddeen barbaachisu inni burcuqqoo fidee dhufa hedduu kunaasis.
Qoosaa dhiisii lamaan keenya beelofne irraa daqiiqaa 5 gidduutti buddeen qabadhu nu bira ga'e. Jadi, ciao. Dan Dufan. Eegumsaa nan dhufan sodaatina. Eegumsaa naa gootu. Eegumsaa nan dhufan. Eegumsaa kabajameen dhufame mana sana. Mee maal akka isaan na godhanii daala. Dhugaatiin sirriitti. Ciao. Dhugaa sirriitti. Dan dhugaa eessa naqa yoo dhugaan dhugaa dubbate. Kottu itti buusi. Kottu. Dhugaa sirriitti. Dhugi sirriitti. Baay'ee dadhabeera nyaata kana. Attamitti sa'aatii kana mana hin jiranne akka gidduu kana isa qofa abdu nu beekai. Siiraa jiraachuun. Xumurteeti. Maarreegaa kun akka itti urgaa'u. Maal rakkistaati shiroo kana. Waaqumtii baga shiroo kana nan godhin ittiin taphatte. Ilaalame akka itti urgaa'u. Mana kirai. Kenapa? Mana kirai itu. Isi, bahala tiga angkanya. Anak tu tiga. Anak tu mana kirai tiga. Nama gante anak tu. Ati fuda ke kana bate nama berande. Mal kun. Mal fakata kun. Nama fakatu. Tuh. Tuh. Elah, kabar tu kan? Karena mau erek aku tu fred, debi sambar baru. Of jendera, mana kan lagi? Ama untuk kisah ni, tunde mindura waktu kau sini timu berapa? Ake kecil sabuda. Asli lah. Elah. Afuri. Siraj. Mere buddeen no. Buddeen maali barbaade? Bulbulattee taphni buddeen raftu. Baay'ee man beelaa jira moo dhabeettaa isaanii darbaatan nyaatan bule. Amma isa dhiisiiti ganama kee birroof biraa dhabeemanii isa deeme. Birroon halkan isatti machooftee dhufte aaraa bulii gubachaa burre bareed qabu ba'ee deeme galoo yoo dhiisuu danda'a beektaan. Bilbili waa miti dhiifama gaafadhaan rakkina qabu. Birruutu dhufee dhiifama si gaafate satira akka gootee ofiisaaf yoo garaachuu dhukkubee bakkee keessa ciisaa. Kottu callettee bilbiltee waamtu. Ata gootu siiraashtu dhukkubsatee harkatti duufedha mana qorichaatti geessinaa dafi kottee taane. Inni fiigee dhufa garaasaa waan akkasii isa dhuga. Bilbilii fatamu. Inni fattee. Bilbilii. Siiraajiin dhukkubfatee ilaa kanatti harkatti duufedha. Amma fiigi. Du'eera yoo fakkaata duufedha amma fiigi.
Wanti min. Maal akka walaala bajjifata kuni? Hello? Hello Bontu. Akkam Siraj? Jira sini. Jira. Maal Gara mirgaatti goraati isa jalqabaarra jirta. Jalqabaa kana? Eeyyee. amma qarshii amma kana eessaa finna baankii cabsinu laayee intaa'unis nu cabsu kaaffee cabsinuure dhiisi innisi bakkaatu maal cabsinuure maaltu cabu qaba maal cabsinama ilaalcha kee haasaa kee yaada kee kana tu cabsine natti tola
turme waa yaada. Dawaa yeroo irra dabre gurguruuni baay'ee nama adabsiisa. Yakka caalu umrii keenya guutuu mana hidhaa keessatti nu shamsiisuu danda'a. Kanaafuu guyyaa ishii kan duraan irra jiru san kan yeroo dabre san mana maxxansaa walii galtanii itti jijjiirtanii kan biraa haaraadhaan suutattanii irraa baaftanii irratti maxxansuu qabdu. Isa kana ammoo wanni itti bullee baay'een jiru itti beeyta waan ta'eef kana sirriitti of eeggachuu qabdu. Iccitiin baanan nu ficcisiisa waan ta'eef kana sirriitti hojjedha. Kana maan sodaatina andiraa wadda ejjetti mana maxxansaati walii wajjin isaanii wajjin walii galee isa haaraa maxxansiiseen isa sana keessaa baasee haaraa maxxansiiseen fidee waan tokko wanti isin sodaachisu hin jiru raataadha kun itti beekna miti. Kun waan haaraa. Kanaaf hin hamatamtu. Alkanatti goftanii itti beeyta. Rakkoon qabu nuti iyyuu boori abbabbii fi haaraa wajjiniin bashannana wayii deemuuf deemna. Yaada tokko naa dhufe. Yaada tokko naa dhufe. Hojii wayii hojjennaa qarshii ittiin birruu wallaansiisnu inuma argan. Nama ajjeesuma hin taane birriin qarshiin argame birruun fayyeenna. Kottu isa miti rakkina qottati. Wayyaa qabdaa? Amma baay'ee gaariidha garuu fedhuma nyaataan hin qabu. Nyaatu mana didi. Nyaatuma si didee? Nyaata. Isaan fidaa fedha isaa. Nyaata nyaadhu malee maal taate? Asitti na afamu asuma kanuma gad darbuu dideen. Belaa nyaata nyaadhu. Nyaata yoo nyaatte malee dhibee keetti irra dandamatti hin dandeessu. Yeroo waraana keessa turre sana koo dhibamaa meeqa rasaasan ciccirame namni nyaata akkasuu ta'eetu. Ati biyya nagaa keessa teessee nyaata nyaadhu. Maal jechuudha? Fedha isaati. Fedha isaan dhabii Iftu. Maalu yoo natti deemaa. Bushi mi afaan keessa kaa'ee dhaqee. Fedha gaarii geettanii. Maal joortaa bareedii koo. Bushi mi afaan keessa kaa'ee. Xiqqeessi maaloo xiqqoo. Afaan koo dandeenye banuu xinneessi gifti. Bushi akkasuma itti daddabalii bushi. Baay'ee miidhamee jira. Nyaadhu maal jedhaa kun? Ani yeroo waraana ture namni 17 nama diitti dhume. Akka baalaa harca'ee biyya nagaa keessa teessee nyaata nyaadha. Nyaata. Maaloo akka koon hin nyaata. Si wayyaa? Akka koon hin nyaata. Akkuma nyaachuu naa wayya. Maal addana taa'ee waraana dhaggeeffachuu harkaan hin nyaadhu. Si wayyee nyaadha. Siqachiisu shaansii gadi. Maal eessan naqee harki koo qulqulluudha wayi. Eessan naqee manuma kana keessa oolamti. Ta'u nyaadhu. Kun nama cinqituu. Maal ta'u natti hafee nyaatichi. Nyaatichi bana cufaa. Si cufee mi? Cufaa. Nama si cufe. Ma fedhu. Nyaaticha jibbeen fedhuma isaanii qabu fedhuma nyaataa. Abbiin kaan na dhiisee fedhumti miillumti kona dhukkubeetu fedhi nyaataa koo beenaa wayyaa. Kuni durumaan immoo ammuma si cufe. Maal dur xiqqoo yuunan fudhadha. Erguma kanaatti. Asuma gannaan darbu. Akkasiin? Na cufe. Maaloo. Fedhuma nyaatichaa. Nama
Nuguma si cufe ilma ko. Nuguma si cufe. Si cufe. Ka intala to. Kana caalaa yoo kana na kan si jahata waan ta'eef ka hin deemnu. Kai. Deemattani? Waaqayyo si haa Deddeebinee si gaafanna. Waaqni si haa maal. Ishee kana booda Jabaadha. Olu, Sena, jirta, nagaadha, kamat, jirtu, nagaadha, kam, naga, jirtu akkam jirra isaa nagaadha. Kamat, maal sirraa bareedde kun eenyu sii bite? Egaa, obboon naa bite, dhugaari. Akkam? Nagaa akkam? Nagaadha? Nagaa koo. Amma si wayyaa fakkaatu fuulli kee amma si Amma baay'ee gaariidha. gaariidha akkas taane. Shawii si kennaa Tole. Siraj, ana dhaabaa nan beeytu. Si argadheera, sin argadhu seeti. Cuuffami ati cuuttuudhaan. Maal dhaabbatta nu argisiistee malee? Ani moo? Lilmoo moo? Nan beektu jechuudha. Fuula keetu akkas wayii fakkaata. Eenyu akka du'aa duule hin beektu. Akaakaan koo. Argitee? Ilma Abdiisaa Agaa. Ilma Taaddasaa Birruu. Abiishee Garba. Lilmoom. Marfii meeqa dura warra dhaabatedha nu. Kan lilmoo sodaachuu. Akkasitti toletti. Dhuguma sodaanne badii ani. Sodaadha. Yeroo xumurtu xumureeraa jedhee nutti himi. Sodaa lilmoo. Lilmoo. Akka barbaaddetti.
salphoo mana kiyya seentee na salphifte tana bakka seentanii gola ishiin buutanii dookimantii isa waliin fiduu qabdan. Ana dhaabaa nam tokko akkatti nan se'atee hin beeku. Asiraan kamit tam jirtanii jira biroon attamtee fooyyee qabaa maan jedhu wayyaan eessa deemaa jirta samunaan furachuu suuqii deemaa irraa tibbeen wajjin deemnee deebinaa mee fudhadheen deemaa maaloo akkam babbareedu isaan akka isaatti uffatanii deeman isaanillee baay'ee uffatu garuu ganaa biyyoo nu uffachiisu nu calluma jedhedhiis kolfaase waanuma fedheef iyyuu waan edda goone irraa fattee tanatti fakkaataati ishee kaleessa iji nagaa wal nu'a karaa nagaa siifa ta'u yoo lubbuun hafte waan gootu godhi abbaan hafe immoo seenaa keenyatti hafachiisa. Ati mee saamunaa dhaqee fudhannee saamunaan miti kan nu barbaachisu saamunaa tun taane saanduqa reeffaa lama nu barbaachisa isa yoo argite jarigaa nagaan ta'e. hayya waaqa garaa gurraacha tokkicha garaa garbaa saba kanaaf bilisummaa kenne ani immoo gara kee yoon dhufeen yaadadhu. Yaa waaqa ati galfata koo yaa. Maal taate immoo? Maalan hin taane nu waariyaa oolanni. Eenyutu? Dhaabaatu nama nutti ramade ka. Maal gootan isin? Dookumentiin itti waan tokko hojjetu tokko fuuneetu dhoksine. Ittiin qarshii gaafannee. Aagaanoo? Aagaan qabatan. Nan du'a malee jechuudha. Amma inni qarshii ittiin si wallaansisu nutti kennutti
waan tokko dokumenticha biraan hin baasu. Mana hidhaa keessatti tortoramu. Dhaggeeffatu. Mee waanuma kana yoo sitti hafe yoo dhiiste noo anaaf ittaniitu miti kana hundumaa kan taatan anaaf yoo isin itti hafe yoo dhiiste maal ta'a? Maal qaba yoo sitti hafe? Isatti buutaniinaan dokumenticha kana poolisii tan kennaa mana hidhaatti tortortu moondi keessan. Eeyyeetti yaadeera. An sammuun koon hojjetama akka keessa miti. Isa iyyuu natti bookkisaa jechuus. Ilaali. Wanti kun sitti haafu yoo isaan hagaa waan tokko godhan maal goota? Waan tokko iyyuu hin godhu. Wantichi yakka silumaayyuu yakka sana qabamuu isaa nafu kana gidduutti maatii mootii wallaanamuu qabdu. Ilaa sitti meera dhiisi sitti haafu. Ture dhiisate eenyu waan nama sodaatti fakkaata. Namni tokko namni seeraa olii hin jiru hun. Hello. Ni Siraa jira. Tole nan dhufa rakkoon qabu. Tole nan dhufa. Maaludha? Interviewuf na waamanii hojii sana gadda galma. Laamma sitti miira. Hagaa jinsii arguun barbaadaa qabadhu kottu. Dhimma kana dhiisiiti interview kee tasgabbaa'ii dhaqe. Rakkoon qabu. Sitti miira. Dhiisa nan dhufaati na eegaltu. Dokumenticha bakka inni jiru hin dubbattu taanaan as keessatti si tortorsa. Dokumentii maaliitiin? Maal ta'a? Dubbattu. Utuu akka isaa mala godhattee maal taate? Callis! Utuu dubbattee si wayya. Dubbadha. Nageessa miti waan as hin jiru. Dubbatti taanaan kan arrabaan is keessaa godhatee baasa. Sana jeesina mana jira dokumentii. Mana eessa jira? Eessa? Gundoo buddeeni keessa. Gundoo buddeeni keessa keenya. Gundoo buddeeni keessa. Achi deemee dokumentii kana yoo dhabe garuu lubbuu keessi keessaa baasa. Keessaa baaftee taamayyuu. Akka gandaatti nuti akkuma harka rukunneetoo isin eebbisiisne sana harka keenya bal'ifannee hojiitti isin galchuudhaaf wanni hin goone hin qabnu. Garuu hin danda'amu. يا ربي أتنا دور سيجار. وي. يسين تنا دور سي. هرس فيك يجمو. Hooggantoonni nuti eegaa turre isaanii hamilee annaas himadha. Eegdota isaaniitis hamileedha. Koota. Egaa hooggantoonni olaanoon yeroo baay'ee hojiitti baay'ata. Hooggansi waan salphaa miti. Kanaaf nu jalaa turanii egaa akka ammaatti gaaffii gaafachaa turte.
gaaffii dhimma dargaggoo haga irratti ka'aa ture san tokko otoo nambisin hin gaafattu. Isaan hooggantoota olaanaa waan ta'aniif deebii qubsaas ni laatu jedheeti yaada. Nullee waliin beeknu gaasiin hooggantoonni olaanoo immoo haaluma hojmaata manichaati yeroodhaa yerootti hin jijjiiramu. Kanumaaf xiqqoo wal barruudhaa eegallu moo akkam goonu? Gaaffii matta gallu gaaffii wayyaa. Jettanii gaaffumatti ga'eessina. Kanaaf nuti akka gandaatti gaaffileen hedduun ka'aniiru dargaggoonni akkuma argitu caasaa adda addaa irraati kan walitti dhufan. Kanaaf kallattumaan gara gaaffiitti ceenaa warri gaaffii qabdan. Hunduma keessa ati dargaggoon kun Galatoomadha. Carraa kana akka inni keessatti ulfaadha jechuun barbaada. Gaaffii ani gaafachuu barbaadu waa'ee hojii dhabdummaa wal qabatee yeroo nama keessa jiru kun yeroo rakkisaa fi yeroo ulfaataadha. Ani fakkeenyaaf amma waggaa 17 fi kan ani barnoota irratti dabarse. Still now gara hojiin qabu hanga yoonaa. Yeroon hawaasa kootti tajaajiluu qabuu fi yeroo maatii koo tajaajiluu qabutu garuu deebi'ee yeroo kanatti maatii koo irratti ba'aa guddaa ta'eera. Mootummaan ijoolleen keenya baratanii hojii hin dhabu eegatee kan hunda barsiisuun barbaachisaa hin turre. Garuu maali ni gaafachuu barbaadu warroota baratanii ba'anii hojii dhaban kanaaf mootummaan karaa fuulduraatti istiraateejiin inni qabu akka qaama mootummaatti karaa fuulduraatti karoorri mootummaan hojii dhabdoota kanaaf qabu maali jechuudha kana gaaffiin koo. Egaa akkuma beekamu haalli galii keenyaatii fi haalli gabaa wal simachaa jiru qaala'insa jireenyaa guyyaa guyyaan dabalaa jiru kana isin akka mootummaatitti maal yaadaa jirtu kan jedhu gaafachuun barbaada. Gaaffii baay'ee nuti kanumaa galatooma. Egaa gaaffii armaan dura ka'anii fi magaalaa isaatti godhanii deebii qabatamaa nuu deebisu jedheetiin yaada. Garuma isaanitti sin dabarsa. Maqaa keessa hin barree homaan rakkina qabu. Baay'ee galatooma. Baay'ee ulfaadha. Dargaggeessa si'aayinaan gaaffii misoomaa qabaatu akkasii qabaachuu keenyaaf maqaa koo fi maqaa mootummaa kanaatiin baay'een isin galateeffadha. Gaaffii gaarii kaaste obboleessi koo waa'ee hojii dhabdummaa irratti gaaffii inni kaase akka mootummaatti nuyi hojii uumuudhaaf hojjechaa jirra. Hojii uumuudhaaf olii gadi yeroo fiinnu gantuun hattuun kan nama nyaattu immoo bobaa keenya jala jirti. Nan amana gufuu kana bubuqqisne halkanii guyyaa hojjenne dhiyootti immoo carraa hojii akka bokkaatti samiirraa gadi roobsine. Kana kaasuuf bu'aa bahii baay'ee keessa deemna. Waa'ee qaala'insa jireenyaa irratti waan ba'eessa kaasteeti. Jireenyi qaala'eera. Isa hojjechuudhaaf, isa sirreessuudhaaf istiraateejii baafne yeroo nuyi fiignu kan nu keessa jirtu immoo istiraateejii baastee nu sakaaluudhaaf oliif gadi nu duukaa fiiddi. Hin cabsina dhiyootti. Kanaafiyyuu hin yaadda'inaa, hin injifannaa, irra oollaa, qabanii nu kuffisan. Hinuma harkaa baanu. Maaliifi eenyummaa keenyatu eenyummaa qabamu miti. Gantuu nu keessa jirtu immoo dhiyootti iddoo qabsiisneen gabaasa isaa isinumaaf anniyeessa. An gooftaan kiyya uummata kiyya. Ani eegduun na barbaachisaa naan. Kabajaan gara teessoo isaaniitti naa teessisa.
Hunduu biyyaati. Kanaafiyyuu. Kanaafiyyuu eegduu tokko malee uummata keessa gadi buunee rakkina jiru hundumaa akkasitti qaqqabne rakkina jiru laa akkasitti qaqqabne rakkina laa adda baafnee seecaanee dhawaataan deebii gaaffii keessanii hundumaa isinii deebisuuf qophii hundaatu murree jirra. Baga gammaddan baga gammanne. Kanaafiyyuu ganda kanaafi ani ilaalcha guddaan qaban. Waa'ee ganda kana yeroo yaadu dargaggoota ganda kana yeroo yaadu asittan oolean miira keessa nama galee hamilee naa kennaafi. Oolmaa keessaniif jecha yaada keessaniif jecha wanta isiniif malu wanta dargaggoo ganda kanaatiif malu isinii kennuudhaaf qophii hunda xumureen jira. Baga gammaddan. Kana isiniin hin jedhu sana isiniin hin jedhu isaa wajjin dubbadheen wanta isiniif ta'u oolmaa dargaggootaa ta'uu danda'a, carraa hojii bal'aa ta'uu danda'a. Maal akka murteessinu isaa wajjin dubbadheen deebi'ee isinitti himaa. Baay'een isin jaalladhaa, baay'een isin kabajaa. Oolmaan keessanii na keessa bara baraan jiraata. Nan deebi'a. Eegdonni na barbaachisu anaan hamileedhaan naa teessisaa qaba. Isaanni akka wanni hin jenne hojii ariifachiisatti isaan mudate wanni isaa waadaanaa galan garuu gaaf tokko deebi'aniituma dhufan qofa. Bulloon garmaa tola maamana hidhaa oola. Bulloon garmaa tola maamana hidhaa oola. Bulloo. Ayyoo wanaa jeeftee jirti. Waajjira poolisii irraa dhabne kutaa naa gaafatamu. Agaan koo maal balleessi? Jalisi. Kasiga milkooftan fakkaattu qaxaleewwan ijoollee kanaafan isin filadhe miti. Maanni maal inni kun kan isin fiddanii dhuftan? Kanaan isin ergeef isinii galle natti fakkaata. Dookumentichi kan qileena buusu bara. Yeroon ijoollee toofaan bashannanee jiraadhutti mana hidhaatti shamuufi kun maalillee waan hin taane fiddanii dhuftan. Deemaa jakoo dura
Chanatu beekan. Ilmoon godhaaf. Arratti baaldee Jarri nuti ta'an jirani beektaa? Kamitti fidda garuu dokumenticha akkamitti baaste? Waa. Waa. Asataa waanuma fedheef amma. Nice. Interviewun akkam ture? Baay'ee baay'isa ture. Dargaggeessa galma tokko sassaabamee interviiyuu na godhe. Siin immoo? Aboo interviiyuu milkoofteetta moo hin milkoofne? Milkaa'ina adda. Dhugaama? Isa namni qabsoo meeqaan argatuun. Milkaa'uu keetii waan guddaa. Maaloo siiraajii hoduu raka. Maaloo miila birruuf jedhee wareegamuun qabaa dhookoo. Waa murteessitee murteessi. Oye maal hojjeftu. Hello. Dokumenticha fidda moo ajjeesee sii gatu? Tole yeroof bakka isaa murteessee sitti. Dhufeesin dubbisin baate ka. Booloo lakkaa dhaqi malee yoo lafa jinamaa sin agarre. Siraaj kanan asitti si barbaadee fi waa'ee qarshii sanaa si gaafachuuf jedheen. Malisa, 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 Malisa.
Akkam jirtu bir? Har'allee oduu agaasii fidee dhufeera gaa. Kaffaltii yaala keef ta'u kaffalameera. Wallaansa taanuu fi qophaa'e. Kun immoo dhaamsa keeti. Beenyaan jedhama. Qaamaan wal beekuu baannus taateen guyyaa abaaramtuu tokko walitti nu fidde. Rakkoo guyyaa sana nu mudate irraa kaasee aga har'aatti irriba nagaa rafee hin beeku. Waa'een kee yeroo hundumaa na dhiphisa. Wanta sirra ga'e hundumaafis dhiifama guddaa siin jechuun barbaada. Guyyaa sana mucaa koo waggaa 3 tokkitti ani qabutu dhukkuba tasaatiin na jalaa qabame. Hospitaalaan ga'uudhaaf ariitiin utuun konkolaachisaa jiruu balaan kun sirra qaqqabe. Bu'ee si ilaaluuf yookaan gara mana yaalaatti si geessuuf haalli mucaan koo keessa ture yaaddeessaa waan tureef humna koo ol ta'e. Kanaaf si dhiisee deemuufan dirqame. Isa kanaaf akkam godhee dhiifama akkan si gaafadhu hin beeku. Mucaan koos ariitiin wallaansa waan argateef lubbuun isaa naaf baraarame. Ta'us garuu waa'een kee hirriba na dhorke. Iyyaafannoo hedduu booda gara mandaraatti jiraattuu deemeen hospitaalatti itti yaalamaa jirtu hubadhe. Lubbuun kee ooluu isaatiif Rabbiin galateeffachaa baasii yaalii keef barbaachisu hundumaa kaffaleen jiru. Yoo Rabbi jedhe gaafa ati hospitaalaa baatu qaamaan dhufeen dhiifama si gaafadha. Bakka jirtan maratti nagaan keenya isin akka qabu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu amanu qaqqabeen isinitti hima. Magaalaa Adaamaa keessatti qoricha yeroon tajaajila isaa irra darbee gurguruun hawaasa balaaf saaxilaa kanneen turan shakkamtoonni to'annoo poolisii jala oolan. Maltu madala Rako aguga Jirenya suga Tasadaan imbaanu qabeenya caalaa maaltu madaala rakkoo haguugaa
jireenyaaf sugaa